Ashama harka fuunee hordoftoota chaanaalii kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyo isin haa waayatu jecha anis obboleettiin keessa nagaa guutuun qaba isinis akka nagaa nagu taatan abdii guutuun qaba jecha har'a viidiyoo takka walitti deebinee jirra. Akkasuma warroonni maatii koo taatanii laayik sheerii gochaa jirtanii hedduu galatooma ulfaadhaa saniin jechuu jaaladha. Akkasuma warroonni immoo maatii koo ta'an sabiskiraayibii gochuudhaan maatii keenya taasisan jedha. Har'a maal qabattee dhuftee jechuun keessan lol har'ammoo baawii qabattee dhufe maal qabattee dhufteettanii mootana keessa nama mootana maal qabattee dhufteettanii tokko dhaggeeffachuuf muddaftanii na hanga dhumaatti waliin taana feerraa kootishi akkas ka har'ammoo wanti qabadhee dhufe waanuma keessanii obbolootuma kiyya kanaan himee galateeffadha jedheetiin dhufe hunduma keechan dhugaa dubbachuu dhufe dhugaa warroonni keessanis viidiyoo taphachiistanii na ergaa turtanii akkasumas immoo warroonni afaaninis jajjabaadhu naan jettanii akkasuma immoo warroonni naaf taphachiisuuf yeroo sagantaa kiyyaas na taphachiisuudhaan na gargaaraa turtanii hundi keessanuu warri na gargaarres warri na gargaartanis hundumti keessaniyyuu hedduu galatoomaa ulfaadhaa waaqayyoon ulataa keessa isiniif haa deebisu ulfaadhaa akkanumatti nama gargaaru isin haa taasisu isin jechuu jaalladha. Maaliif namni nama galateeffanne wanta akkas siyaa godhu wanta xiqqoo siyaa godhu jabduu siyaa godhu garuu galateeffachuu qabda jechuudha. Kanaafani osoo isin hin galateeffanne darbuufan kanammoo maqaa yaamuu barbaadu. Maaliif yeroo namoonni keessan akkasumas na gargaaraa turan wajjin dhiphachaa turan yeroo biraaf viidiyoo isaaniif hojjedha. Viidiyoo hojjedhaa fi namoota akkasiiti jechuudha. Ammaaf hunduma keessa walitti qabee galateeffachuu barbaada sababa kanaaf jechuudha. Haalli immoo silaa viidiyoon bahee haasa'a ture haalatu naam jechuu dide innaa sababa saniifini akkanumatti haasa'aa jira jechuudha. Akkasii obboloota koo hundi keessanuu dhugaa rabbii hedduu naa galatoomaa ulfaadhaa dhugaa rabbii. Baay'ee na waliin dinqabachaa turtanii naaf taphachiisaa turtanii na waliin dhiphachaa turtanii galatoomaa ulfaadhaa akkanumatti nama gargaaru deesni taasisu wal gargaaraa isin jedha. Sumaan dhaamsa kootti walirraa hin fagaatinaa nama sa'aatii barbaadu sa'aatii taphachiisaa fi wal gargaaraa akkanumatti isin jedha. Dhugaa rabbii galatoomaa ulfaadhaa waan isin jedhuun qabu kaamalan godhadhee kanarra akkasii tanumaaf isin dhufe malee waan biraallee qabadhee hin dhufne. Kan kana caaluun jiru nama galateeffachuu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru maaliif namni tokko guddaa siyaa godhu xiqqoo siyaa godhu galateeffachuu qabda. Waan xiqqoo siyaa kennu guddaa siyaa kennu galateeffachuu qabda. Tuffachuu hin qabdu. Maaliif wanti nama akkuma kennaanii xiqqoo hin qabdu jedhani wanti nama godhanillee xiqqoo hin qabdu. Innaa kanaaf isin galateeffachuuf isin jedha obboloota koo. Kanaaf jabaadhaay YouTube keessan irrattis immoo wantuma mataa keessanii yaadda wayii agartanii yeroo tokko hin jiraamtire maaliif nuti sammuu keenya kun waan baay'ee yaada nuti itti yaaduu dadhabe malee nuti ittiin hojjechuu dadhabe malee waan baay'ee yaada jechuudha. Akkuma san immoo isinis waan baay'ee kana yaadatti chaanaala keessan irratti waan gaarii waan dhalootaaf darbu tokko dabarsaa isin jedha. Maaliif amma faayidaa hin qabu wantachi gara akka tokko akka Facebook maalii godhuu namaan kana guurreeffinnu chaanaala keenya irratti faayidaa tokko iyyuu qabu. Maal irraa argata namni isa laalu na ajaa'iba dhugaa tokko jechuudha. Maaliif wanti isarraa argatan tokko hin jiru abadan garuu osoo wanta gorsaasaa ta'uu walalosaa ta'uu qeeqasaa ta'uu wanta diraamaa ta'uu wantoota danda'amu tokko osoo asirratti chaanaala keessa irratti gallakkifattanii maaliif dhaloonni duubaa dhufullee kun chaanaalli kan taa'u waan ta'eef dhaloonni duubaa dhufullee irraa barataa akkasuma ilmaan keenyas wanta nu hojjennu kana ilaalanii isaanillee gara hojiitti deemu jechuudha. Yoo nuti wanta badaa hojjennee lafa keenya isaanis waanuma badaa san hojjechaa deemu. Yoo nuti gaarii hojjenne immoo isaanis waanuma gaarii yookiin abbaan keenya kana hojjete yookiin immoo haati keenya kana hojjete jedhanii fakkeenya nurraa fudhatanii isaanis hojjetu jechuudha. Kanaaf chaanaala keessan irratti waan barumsa qabu dabarsuu yaalaa hanga isinii danda'ametti jechuudha. Innaa akkasii isiniin jedha obboloota koo kun immoo dhaamsa kooti.
akkuma singalateeffachuu isaa dhaamsa siniif hin qabaatu jechuudha. Maaliif wanti nama waanuma namaati. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf maal akka amma kanatti naaf hin galle yeroo monii ta'isan dura monii ta'isan jechuudha. Akkasitti naaf hin galle wanti hundi amma reefu ifanaa ta'e wanti baay'ee ifanaa ta'e jechuudha. Maaliif ani maaliif banadhe kan jedhuuf gaafii natti ta'e maaliif ofii koo hojjechuu bane malee wanti namaa asirratti maxxansuuf hin bane bagana adabee namtichi kun iyyuu jedha gisee tokko maaliif ani ofumaa barumsa ofirraa argadhe jechuudha. Kanaaf isinillee wanta isin barbaachisu tokko jechuudha. Chaanaala keessan irratti ofuma keessan hojjechuu yaala hanga isinii danda'ametti garuu hin danda'amaa miti maaliif mana namaa jirran hin danda'amaa miti hanga danda'ametti jechuudha. Bakka maaliif viidiyoo yoo ba'u baanne amma ani fakkeenya viidiyoo hin baan wanta waan mata ta'e tokkotti qaqqabbaradheetanii sagalee kiyyaa irratti haasa'ee gallakkifadha. Maaliif namni yoo sagalee tanallee dhaggeeffate wayyamanii wanta namaatirra waanuma sagalee tanan gorsaa tan dhaggeeffatantu irra baay'ee bareeda jechuudha. Inni kanaafuu obboloota koo hanga dandeessanitti akka dhaamsa tokkotti hanga dandeessa viidiyoo keessa hojjechuu yaala. Ofuma keessanii hojjechuu yaala yeroo qabda jirratti maaliif amma yaada amma moobaayilii irratti guggubna malee yeroo mee hin dhabnu maal yeroo daqiiqaa sekondii daqiiqaa 10 hojjetan nu dhabnu dhugaa daqiiqaa 10 6 7 hojjetan dhabnu garuu hinaasofnaa moobaayilii keenya irratti yeroo guggubna malee inni akkasisiniin jedha kun dhaamsa kooti akka kootitti jechuudha. Maaliif namni tokko itti himtaa yoon taaneefis yoo kan sii ta'u hin fudhattaa kan sii taane immoo hin gattaa jechuudha. Kanaaf namni naa ta'a jedhu deemudha. Maaliif ati ofitti amanamummaa qabaannaa nan hojjedha irratti waan barumsa qabu dabarsaa irratti dhaloota dhufuuf waa lafa kaa'a kan jettu banatte malee tuktuk irraa hartee YouTube irraa hartee fiddee asitti faayidaa tokko iyyuu hin qabu jechuudha. Yoo haala maallaqaatiif ta'e malee boruu namni chaanaala kee irratti waa barachuu danda'u garuu ati ofii keetii yoo akkuma ta'es ta'u waa irraa hin argattaa jechuudha. Inni akkas isiniin jedha obboloota koo riikaardii isinitti guddisee riikaardii islaa kun akkuma riikaardiiti wannoon kun sagaleen kun yeroo waraabanii inni akkas isiniin jedha obboloota koo viidiyoo kanarra isinitti guddisu namatti yoo viidiyoon guddatellee nama ifachiisa dhugaa rabbii. Baay'ee nama ifachiisa dhaggeeffachuun jechuudha. Xiqqishuu wayyaa daqiiqaa 8 7 10 kana baqa hingaa. Inni akkasii hundi keessaniyyuu hedduu galatoomaa ulfaadhaa waaqayyo sinaa eebbisuu eebbifamaa nama bidira keessas deebisu rabbinaa taasisu siniin jedha. Jabaadhaa irratti hojjedhaa chaanaala keessan irratti hanga danda'ameen irratti hojjechuu yaalaa siniin jedha. Hundi keessan immoo hanga viidiyoo biraatii walitti qabannee walitti deebinutti hundi keessan isin jaalladha isinin kabajaa nagaanaa ta'a fayyaanaa ta'a dhugaa rabbii hedduu takkas naa galatooma ulfaadhaa horaa bulaa deebina.